Welcome to Grade 9 Geography, Unit 1, Part 2. Baga nagaan kara barnoota Geography kutaa sagalaffaa Unity takkaffaa Paartii lammaffaa nagaan dhuftan. Osoo barnoota keenyatiin seenin dura nagaa subscribe all godhachuu qabdanii akkasumas like, comment, share gochuu qabdan hiriyoota keessanii fi akka barattoota hedduu bira gahu jechuudha. If I can only get the Botaka, our lesson So today we start with 1.13 branches of geography. So the Malay geography wajila lectura. Okay, you have studied the definition of geography and you have considered its scope. Next, you will learn about the main concepts of geography and its branches. So, the two main parts are physical geography and human geography. So, geography ka dame gurdo bakka lamatti qoodda qoodna jira. Physical geography fi human geography enne bakka lamatti adda qoodnee jirra. Okay. So physical geography and human geography enne bakka lama qoodnee jirra. Okay. Okay, let us start with physical geography. So physical geography right. Physical geography study the distribution of natural feature of the world. So physical geography kan nirti waa'ee qo'annaa gartee uumama faffaca'iinsa uumama addunyaa kana kan qoratu kan inni akka climate haala qilleensaa haala jijjiirama qilleensaa addunyaa guutuu jechuu akkasumas land forms akkaataa uumama lafaa soil waa'ee biyyee vegetation mukkeen jechuudha mukkeen magariisoo surface drainage system sirna geejjiba sirna yaa'insa bishaan lafarraati water resource qabeenya bishaanii akkasumas animals qabeenya bineensota kan ilaallatu jechuudha. So physical geography gosa fiildii yookaan damee geography subdiscipline geography kan akkaataa facaa'iinsa qabiyyeelee uumamaa kanneen akka jijjiirama qilleensaa uumama lafaa biyyee mukkeen magariisaa akkasumas yaa'a laggeenii garaagaraatii fi maddoota bishaanii yookaan immoo humna qabeenya uumamaa bishaaniitii fi humna qabeenya uumamaa kan bineensotaa kan ilaallatu ta'uu isaati jechuudha. Waa'ee kanaa kan qoratu ta'uu isaati gabaabumatti fi physical geography jechuudha. These branches of geography also considers the cause, effect and interaction of these feature. So sirratti maal jee branchii damee geography kun waa'ee sababoota garaagaraa kan qabeenya uumamaa kan immoo addunyaa irratti taatu akkasumas miidhaawwan garaagaraa kan taasifamuu fi walitti dhufeenya fiicharoota yookaan immoo tokko qabiyyeelee gartee addunyaa kana gubbaa jirtu kan hunda kan qoratu isaati jechuudha physical geography. So this is example of feature of physical geography. Physical geography further subdivided into more specialized fields of study as follows. So physical geography kana akka caasifama kana kan caasifame ta'uu isaati.
kona physical geography gubbaa jiru kana bakka meeqa qoodame geomorphology, climatology, biogeology, oceanogeography, soil geography kanaa jechuudha. Physical geography maddoota yookaan ilmaan gurguddaa abba meeqa jalaa qaba? Takka lama sadi afur shan jalaa qaba jechuudha. Physical geography ilmaan gurguddaa if danda'e shan jalaa qaba gaa. Geomorphology tokkoffaadha. Climatology isatti aanoo ta'u, biogeography immoo isatti aanoo ta'u, akkasumas oceanogeography akkasumas soil geography dha jechuudha. So biogeography immoo ilmaan lama qaba. Phytogeography and zoogeography. So zoogeography fi phytogeography kan qabu gosa damee physical geography kan biogeography jedhamu kanaa jechuudha. Okay. Look, this biogeography and also soil geography and also oceanogeography, geomorphology, climatology. This is the categorization of the above akkuma gubbaatii choonis physical geography gidduu kaanii lama gamanaan kaanii lama gamanaan sadi gamanaan kaanii jechuudha. Isuma kana jechuudha asifuma kana bifa kanaan kaanii jechuudha definitionii jala kaanii itti gaafa kun. Okay. When we come to biogeography, biogeography deals with the distribution of plants and animals. One part of the biogeography deals with patterns of vegetation growth in relation to climate. Kusni damee biogeography dha kun. Kusni damee geography kan waa'ee akkaataa faffaca'iinsaa fi babal'atiinsa mukkeenii akkasumas bineensota akkasumas gaheen biogeographiin irratti xiyyeeffatu akkaataa paaternii yookaan immoo magariisa yookaan wal horiinsa vegetation growth mukkeen magariisaa jechuudha. Lafaa uwwisanii argaman guddina isaanii akkasumas walitti dhufeenya biqiloonni magariisaan kun kilaameetii yookaan immoo haala jijjiirama haala qilleensa naannoo isaanii itti hojii qaban jechuudha. Akkasumas waa'ee biyyee naannoo tokko keessa jirtu kan qoratu akkasumas human activity sosochii uummataa jechuudha. Kataa jiru jireenya uummataa akkasumas it is also known as phytogeography. So ammas maal jama phytogeography jama je. There is also another part of biogeography that study why certain animals live in one region and not in other. In addition, it investigates the migration of animals and the factors that affect their movement. So faffaca'uu yookaan immoo bakkaa bakkatti godaaniinsa bineensotaati irratti kan xiyyeeffatu jechuudha. Akkasanii fi ammas taateewwan isaan bakkaa bakkatti isaan ooftu. Miidhaa yookaan immoo hindaransii obstakalii naannoo san jiraachuu isaan kuttee isaan ooftu hunda kan qoratu ta'uu isaati jechuudha. So this area of study is called what? Zoogeography. Kan waa'ee bineensota akkaataa faffaca'insa isaanii xiyyeeffatee akkaataa jireenya bineensota irratti xiyyeeffatu zoogeography dha jechuudha. So soil geographynis bifa kanaa waa'ee biyyee qorata. Oceanogeography immoo waa'ee garboowwan gurguddaa qorata. Geomorphology immoo waa'ee geolojiitichi qo'annee inni qoratu jechuudha. Climatology immoo waa'ee qilleensa haala gartee meteorology biyyaa kanaa sa'u climatology ni jechuudha. Okay. B. Human geography. Okay.
Human geography studies the distribution and the influence of human aspects of our world, including culture, population settlement, economic activity, and political system. Look, gosti ba human geography yookaan immoo geography nama human geography jedhamu kun gosa damee physical geography ra gosa damee human geography ra kan waa'ee maalitti xiyyeeffatu akkaataa jiru jireenya uummata addunyaati jechuudha. Fakkeenyaaf aadaa uummatichaa akkasumas okay human geography gaa akkaataa aadaa uummataa jechuudha. Aadaa uummata addunyaa akkasumas qubannaa population yookaan immoo uummataa akkasumas economic activity jechuudha. Sosochii dinagdee hawaasa addunyaa akkasumas political system sirna siyaasaa uummata addunyaa hunda kan qoratu human geography dha jechuudha. So akkuma fiijira kana gubbaa garuu human geography ilmaan meeqaf jalaa qaba? Takka, lama, sadi, afur, shan, jaha. Human geography ilmaan jalaa qaba jechuudha. So cultural geography tokko waa'ee cultural geography ti kan akkaataa aadaa uummata addunyaa qoratu jechuudha. And also the second is population geography kan uummata addunyaadhaa akkaataa uummata addunyaa qoratu akkasumas economic geography waa'ee dinagdee addunyaa dinagdee uummata addunyaa qoratu jechuudha. Akkasumas political geography so gosa damee geography kan waa'ee siyaasaa addunyaa qoratu jechuudha. Akkasumas urban geography waa'ee magaaleenii waa'ee magaalaa garaagaraa kan addunyaa gubbaa jirtu qoratu jechuudha. Akkasumas historical geography akkasumas gaa gosa damee geography kan waa'ee seenaa addunyaa qoratu jechuudha. So haala kanaan caaseffannuu isaa jira jechuudha. As jalatti immoo definition isaati gochuu kan ibsa isaati hojii kan kaa'e jechuudha. Human geography gaa gaman asitti qaba jechuudha. Ilmaan jaha qaba. So cultural geography examines the distribution and the interaction of culture, including people's beliefs and custom. So cultural geography gaa akkuma beekamu gosa damee geography kan waa'ee aadaa akkaataa faffaca'insa aadaa uummata addunyaa walitti dhufeenya aadaa uummata addunyaatii fi keessattuu gartee amantii uummataa naannoo addunyaa gubbaa jiru fi akkasumas duudhaa jechuudha. Customs amantii fi duudhaa safuu hawaasaa jechuudha. Kan hunda kan laallatu kan qoratu gosa damee cultural geography kana jechuudha. It also examines the movement, expansion and interaction of culture on the surface of the earth. Akkasumas maalitti xiyyeeffata cultural geography faffaca'insa babal'atiinsaa fi akkasumas walitti dhufeenya aadaan uummata addunyaadhaa lafarra faffaca'insa isii kana qoratu jechuudha. Babal'atuu isii bakkaa bakkatti socho'uu biyya takka irraa biyya takka socho'uu akkasumas walitti dhufeenya aadaan addunyaa guutuurra jirtu aadaan dhala namaa addunyaa gubbaa jirtu isi qabdu hunda kan qoratu gosa damee geography kan cultural geography jedhamu kanaa jechuudha. So in the case of population geography waa'ee kam qorata? Population geography is concerned with population distribution and the factors affecting it. Population geography gaa kan inni qoratu kan inni irratti xiyyeeffatu akkaataa faffaca'insa uummata addunyaa akkasumas dhiibbawwan yookaan immoo taateewwan faffaca'insa uummata addunyaa irratti yookaan immoo qubatiinsa uummata addunyaa irratti dhiibbaa uumte jechuudha. Kana kan qoratu jechuudha. So dhiibbaa akka namni jireenya namaa inni gootu jechuudha. Qormaata
distribution factors jechuun qormaata jechuudha waan si qoroo jechuudha waan gartee si qoree si cinqoo jechuudha kan hunda kan qoratu jechuudha so it also deals with the birth and the death rate akkasumas kan maali population geography maali xiyyeeffata hamma dhalatu hamma addunyaa guutuu gubbatti hamma namoota dhalatu akkasumas hamma nama du'u addunyaa guutuu kan qoratu yoo ta'u akkasumas caasaa gartee uummata addunyaa population structure caasaa uummata addunyaa kan qoratu population movement sosochii uummataa bakka bakka taasisa and household size and other related statistical data gartee hamma household size hamma tokko manneen hawaasaa jechuudha manneen hawaasaa hamma manni meeqa akka jiru jechuudha naannoo tokko keessa aanaa tokko keessa manni meeqa akka jiru tokko maatiiwwanii kan qoratee irratti xiyyeeffatu jechuudha akkasumas daataa gartee statistical data jedhamu lakkoofsa uummataa jechuudha lakkoofsa uummataa irrattis kan xiyyeeffatu isa kanaa jechuudha population geography kana inni itti aanu economic geography dha geography waa'ee dinagdee addunyaa qoratu kuni so economic geography it study production consumption exchange the spatial distribution of goods then service and the factors affecting them maarratti xiyyeeffata wantoota akka wantoota garaagaraa kan uumaman ifooman booda immoo konsum kan ta'an yookaan immoo kan itti fayyadaman exchange yookaan immoo wal jijjiirraa jechuudha exchange maallaqa kun maallaqaati wal qabata jechuudha maallaqa addunyaa jechuudha wal jijjiirama sharafa alaata jechuudha sharafa exchange is a spatial distribution of goods akkaataa dhiyeessii meeshaalee barbaachisuudha jechuudha meeshaalee jireenya namaatiif barbaachiftu nyaata meeshaalee ijaarsaa ta'uu danda'a uffata garaagaraa jechuudha spatial distribution of goods jennaan walii galatti akkasumas service tajaajila garaagaraa kan hawaasni argatu qabu sanii fi factors affecting them sa kanaafi maali factors yookaan immoo taateewwan akka wanti kun raawwatamu taasisu jechuudha political geography akkuma beekamu kan waa'ee siyaasaa qoratu jechuudha political geography deals with the distribution of political system akkaataa faca'insa sirna politikaa addunyaa akkasumas the ways people use them to exercise power and make decisions akkaataa uummanni aangoo ifii qabutti fayyadamee murtee ajaa'ibaa ta'eef murteeffachuu danda'u jechuudha it is also study topics such as changes in political boundaries akkaataa jijjiirama political boundary yookaan immoo daangaa siyaasaa jechuudha akkasumas problem of political instability rakkoowwan siyaasaa jechuudha rakkoowwan siyaasaan gartee imbalance ta'e yookaan immoo siyaasaa dhaabbattu yookaan sirni dimokiraasii dhaabbataan lafa bu'uu dhabuurraa dagaaguu dhabuurraa dhuftu jechuudha. And the patterns of voting akkaataa filannoodha. Filannoo akkam tokko biyya takka keessa gaggeeffamaa jiru kan qoratu jechuudha. Inni itti aanu maal seeta arbaan ji'oogiraafii dhagaa arbaan ji'oogiraafiidha waa'ee ji'oogiraafii magaalaati. Arbaan ji'oogiraafii study is the development and characteristics of town akkaataa guddina magaaleewwan yookaan caasaa magaaleewwanii akkasumas city jechuun magaalaa guddoo jechuudha magaalaa guddoo pilaana qabdu jechuudha and the other urban centers yookaan immoo giddugala gabayaa magaalaa jechuudha kan irratti xiyyeeffatu jechuudha urban geography it also investigate where different groups live within a city why and where systems develop akkaataa walitti dhufeenya yookaan immoo faffaca'iinsa rukkina uummanni magaalaa sakka keessatti heddummaatee jiraatu san hunda kan qoratu jechuudha arbaan ji'oogiraafiidha. Inni dhumaa maali historical geography dha.
Geography waa'ee history yookaan seenaa addunyaa qoratu jechuudha kun. Historical geography it is the study of geography of the past and how places, regions and the patterns of human activity have changed over time. Historical geography kun maal irratti xiyyeeffata? Akkaataa dagaagina geography yookaan geography isa dabreetii fi amma hawaasni maal keessa jira, naannoo garaagaraa ijaaramees yookaan caasaan naannoo garaagaraa duraan akkam ture, amma akkamirra jira, akkasumas sosochiin hawaasa dabree hawaasa jenereeshinii dabree akkam ture, amma jenereeshinii amma haaruu jiru kun immoo maalirra jira, maal jijjiiramaa jira. Jijjiiramoonni gartee taateewwan yookaan immoo sosochiin uummataa qaroomina garaagaraatiin wal qabatee jechuudha. Jaarraa lama dura sadi dura wantoonni jiruu fi harroonni jiru garaagaraa jechuudha. So wantoota garaagaraa kan addunyaa guutee keessatti jechuudha jijjiirame kana jechuudha, dhaloota jijjiirame kana kan qoratu jedhamu jechuudha. Historical geography jechuudha. Maaliif wantoota garaagaraa kan naannoo keessatti yeroo teknooloojii jijjiirtee jiraame kana hunda kan walitti qabee qoratu gosa geography kan historical geography kanaatu lafa nu kaa'a jechuudha. Okay, 1.2. So 1.2 jalqabna. Okay, location, size and the shape of Ethiopia. Argama hammaa fi boca Itoophiyaa kan yookaan laallachuudha. Okay, 1.21 location of Ethiopia. Okay, a location is a place where a particular point or object exists. Location yookaan argama jechuun bakka wanni takka pointii wayii takka yookaan pointii objectii takka itti argamtu jechuudha. In spatial distribution, every place has its own particular location in relation to its surroundings. Akka spatial distribution jechuudha tokko tokkoon lafaa jechuudha. Particular location yookaan immoo argama mataa ifii qabdi jechuudha. Maal goone yeroo surrounding yookaan immoo waan isa moggaa jiru wajji wal bira qabnee yeroo yaamnu yookaan yeroo laallu particular location yookaan tokko tokkoon objektoota yookaan tokko tokkoon biyyaa tokko tokkoon lafaa particular location mataa ifii qabdi jechuudha. Wantoota isa moggaa jiru wajji wal dorgomsiifnee yeroo laallu jechuudha. Okay. In geography keessatti jechuudha. The term location is much more abstract concept than what an ordinary person knows. Geography keessatti ka termiin location jedhamtu termii baay'ee yaada abstract ta'e qabdu ta'e jechuudha. Termii yaada abstract ta'e qabdu tan jechuudha yaada ajaa'ibaa yaada gartee namoonni ordinary parparsanii yookaan immoo namoonni waa'ee ji'oogiraafiidhaa hin hubanne qabanii oliiti jechuudha. Location jechuun waa hedduu bakka buutee ji'oogiraafii keessatti jechuudha. Kana himuu barbaadeeti asitti inni. Okay, this important term is usually expressed in two ways. So ka termiin barbaachituun armaa walitti dubbanetun karaa lamaan ibsamte jechuudha. Relative location and absolute location. Maal jennee yaamna? Relative location and absolute location jennee yaamnaa jechuudha. So let us start with A. Relative location of Ethiopia. So relative location refers to the position of a place in relation to the location of other geographic feature. So relative location inga location yookaan argama tokko kan bakka takka yookaan kallattii waan tokko jiru irratti hundeessine keenya jechuudha. So argama keessuun maal jama relative location jama jechuudha. Fakkeenyaaf waan isa moggaa jirutti hundeessine
lafa takkaaf bakka yookaan kallattii isin argamtu yoo himnu relative location jechuudha. Okay, relative location can be expressed in two ways, namely vicinal location and geological location. So, vicinal location shows the location of a country in relation to neighboring countries, while the strategy, also known as natural location, describes a country location in reference to water bodies and land masses. So, kanaga bakka lamaa kana qoodama jira. Relative location kuni gosti vicinal location kun gosa location kan biyya takka biyya ollaa isii ta argama biyya takka biyya ollaa isii irratti xiyyeeffate biyya ollaa isii ilaaltee biyya ollaa isii irraa tilmaamtu jechuudha. Yookaan lafa keessa jechuudha. Inni biraa immoo natural location kan jira. Natural location kun yookaan immoo geological location kun gosa location kan gartee dirree bishaaniitii fi yookaan immoo land mass yookaan immoo naannoo murtoosu gartee natural location jedhan beekamtu sana ta'uu isaati jechuudha. Okay, when we come to with vicinal location of Ethiopia, Ethiopia is landlocked country that is surrounded by 6 neighboring countries. So Ethiopian landlocked country jamti jechuudha. Sababni isiidha biyyoota ollaadhaa jahan daangafatee jiru jahan marfamtee argamtee jechuudha. So tanaaf landlocked country taate jechuudha. Kallattii hundaanuu biyyoota ollaatiin marfamuusi. So this is the example of vicinal location of Ethiopia. Teebiliin kun kaisiin bakka buutu kaisiin himtumaa seete bordering country biyyoota Itoophiyaa tana itti naanneessan jechuudha. Biyyoota Itoophiyaa daangeessanii shared boundary length in kilometer daangaa wanta kilomeetira daangeessituu jechuudha. Kun immoo Ethiopia is found bakka Itoophiyaan found jechuun bakka argama fakkeenyaaf Jibuutii of furan tokkoffaa kilomeetira 310 daangeessite jechuudha. West of Djibouti jechuudha. Itoophiyaan eessatti argamti? West of Djiboutiitti argamti jechuudha. Dhiha Djibouti irraa kara dhiyaa jechuudha. Djiboutiin kara baatii mire Itoophiyaa keessa teenyee Djiboutii yoo kallattii himne isiin kara baati. Djiboutii keessa teenyee immoo Itoophiyaa yoo kallattii direction isiidhaa himne kara dhiyaati jechuudha. So haala kana Eertiraanis kilomeetira 840 itti marsitee argamtee jechuudha. Okay, egaa haaluma kanaan Eertiraa kilomeetira south of Eertiraadha. Itoophiyaan kan argamte jechuudha yeroo Keeniyaa Eertiraa teessu. Keeniyaa dhufte immoo Keeniyaa sadaffaa kanarratti jechuudha. Kilomeetira 760 nu daangeessite jechuudha. Kilomeetira 760 nu daangeessiti. Lafti isiin nu daangeessitu dheeriin lafa isiidhaa jechuudha. Kilomeetira 760 jechuudha. So north of Kenya jirra nuti amma. Yeroo Kenya tana ilaallu nuti north of Kenya jirra jechuudha. Kenya yoo horam jedhee Itoophiyaa keessaa achi ilaalte kara south yookaan kara kibbaa jirti jechuudha. Itoophiyaan immoo kara kaabaa jirti jechuudha yeroo Kenya keessa ta'e. Okay, Afuraffaanis gaa Soomaaliyaan akkasumatti kilomeetira 1600 nu daangeessiti.
haalan bal'oodha. So west and north west of Somaaliyaadha jechuudha. Dhihaa fi kaaba dhiyaa Somaaliyaa jirraa jechuudha. Akkasumas Sudaanis gaa kiiloomeetira gana qabdi. East yoo Itoophiyaa keessa teenyee Itoophiyaa ilaallee Itoophiyaan karaa bahaa akkasumas karaa kibba bahaa jirti jechuudha Sudaan irraa. So South Sudan yookaan immoo Sudaan kibbaa kiiloomeetira gana yoo ta'u North of South Sudan kanaa jechuudha. Akkaataan argama lafaa kuni so gaa waliigala jechuudha. Akka waliigalatti ilaala kiiloomeetiroota kana keessa walitti ta'u akka waliigalatti kana wanni godha jechuudha. So kun gaa so